fuudhan Finfinnee fi magaalotni hedduun hanqina boba'aan raafamaa jiraachuun dhaga'ame. Bootteen boba'aa magaalota hedduu keessatti hojii dhaabuudhaan duula yaamame kana tumsaa jiraas jedhame. Abdusalaam Hassan akka itti aanutu isiniif dhiyeessa. Dulle sochii boba'aa dhaabuu qeerroo Oromiyaatiin torban tokkoo fi yaamame guyyaa lammaffaa isaa bifa milkaa'ina qabuun itti fufeera. Labsii yeroo muddamaa aangawootni mootummaa wayyaanee muraasni labsan hordofuun waraanni wayyaanee duula duguuggaa sanyii hawaasa nagaa irratti banan mormuun qeerroon qabsoo karaa nagaa ammas filannoo godhachuurraa hin dhaabbanne. Ajjechaa jumlaan godina Booranaa magaalaa Moyaleetti waraana gaazii lammiilee nagaa irratti raawwatame hordofuun dulli lagannaa boba'aa biyya keessaa fi alaa seensuu dhaabuu guyyaa lammaffaa isaaf itti fufeera. Dula lagannaa kanaanis Finfinnee fi magaalotni gurguddoon hedduun hanqina dhiyeessii boba'aatiin raafamaa jiru. Konkolaataan boba'aa biyya keessaa fi alaa seensisuu bootteen guyyoota lamaan kana sadarkaa guutumaan guututti jedhamuun danda'amuun sochii dhaabeera. Dula sochii boba'aa dhaabuu torban tokkoof yaamamee guyyaa lammaffaa isaa lakkoofsise kanaan magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa naannoo Finfinnee iddoo baay'eetti buufatootni boba'aa dhabuudhaan kan cufatan yoo ta'an iddoowwan birootti immoo hiriirri garmalee baay'eedha. Godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Burraayyuu irraa jiraataan dubbifni aadaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif laateen dula lagannaa sochii boba'aa dhaabuu yaamame hordofuun sochiin konkolaattota boba'aa guutumaan guututti dhaabbateera. Haalli boba'aa magaalaa kana keessa socho'aa jiru haalli gabalee jira yeroo ammaa kana geejjiba irratti bootteewwan adda addaa magaalaa kana keessa socho'aa hin jiranii akka biyya kootiin iddoo tokko tokkotti argatti. Dula sochii boba'aa dhaabuu kanaanis diinagdee mootummaa fi biyyattii irratti miidhaan dhaqqabu sirnicha dadhabsiisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kanaan dura duulli lagannaa gabaa gaggeeffameera ammoo duulli lagannaa boba'aa gaggeeffamaa jiru. Dinagdee yookiin guddina galii biyyattii kanaa baay'ee hir'isaa dhufaatii hanqara jedhee kana xiyyeeffannoo ni qaba. Dula lagannaa gabaa sochii boba'aa dhaabuu kanaan magaalotni gurguddoon Adaamaa, Bishooftuu, Shaashamannee, Jimmaa fi Naqamtee dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti karaa milkaa'ina qabuun kan geggeeffamaa jiru ta'uu kan ibsan qeerroon qabsoon karaa nagaa tarsiimoodhaan basakame hanga qabsoon uummatni Oromoo godhaa jiru galma barbaadamu dhaqqabutti cimee tuufa jedhan. Lammiileen Oromoo ajjechaa waraanni wayyaanee magaalaa Moyyalee keessatti raawwate jalaa dheessan lakkoofsi isaanii dabalaati jira. Haalli nageenyaa naannichaa ammallee tasgabbii hin argannees jedhame. Badri Yusuf akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Wayita lammiileen Oromoo magaalaa Moyyalee keessaa dabalataan baqataa jiran kanatti haalli nageenya naannichaa ammoo daran hammaatee jira. Ajjechaa suukanneessaa waraanni sirni wayyaanee kutaa 44ffaa kumaandar Abarraa jedhamuun ajajamu magaalaa Moyyalee keessatti raawwateen wal qabate lammiileen Oromoo sodaa nageenyarraa kan ka'e ammallee gara daangaa keenyatti baqataa jiru. Akka jiraattonni magaalaa Moyyalee weerara irratti baname kana jalaa godaanan jedhanitti haalli nageenya naannichaa ammallee tasgabbii waan hin arganneef hanga humni waraanaa golgaa kumaanni postiin yakka nurratti dalagee jiru buqqa'utti garas hin deebinuu jedhan. Uummanni ammallee akkumatti baqatee jira sodaa qaburra kan ka'e hanga kaleetti sun baqachaa jiru ummati yoo xiqqaate 50 jedhamu illee ol darbee jira gara 50 ture deengaddaan duratti akkaataa dabatee gandoota aanaa Moyyalee jala jiran hunda irraa agarraatti baqachaa jiru. Kanaaf ammas ummati sodaan guutamee jira. Shirri mootummaa sibiilota kanaaf waraana ittisa raayyaa isaatiin uummata seenarra raawwate kun guddoo suukaneessaa waan ta'eef hanga irraatti uummati keenya akkuma baqatetti jira. Ammas sodaan uummata keenya keessaa hin dhabamne olaantummaan warra dhiphootaaf warra diqqoo kun aga nurraa kufuutti uummati keenya ammas biyyatti hin deebinuu hin gallu waan jedhu waan qabuuf. Gargaarsi gara mootummaa Keeniyaa fi dhaabota tola ooltota irraa godhamaa jiru baay'ina namoota irraa kan ka'e walgahaa akka hin jirrellee dubbatamaa jira. Lammiileen yakki ulfaatan qe'ee isaan irratti waraana wayyaanetiin isaan irratti raawwatame kanneen gandoota aanaa Moyyalee irraa akka godaananillee jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraatan naannichaa kun akka jirutti lakkoofsi namoota duraan tilmaamame akka malee dabaluu ibsuun sodaa nageenyarraa kan ka'e uummanni ammallee godaanaa jira. Lammiileen kanneen dahoon keessatti qubsiifaman kan hin jirree fi naannoo Soomaree, Seefii fi Buutiyyee jedhaman qubsiifamanii akka jiran gabaafamee jira. Dahoon isaan keessa qubatanii jiraatan iddoo sadii Soomaree, tokko Seefii, tokko immoo Buutiyyee. Kaleella akka deemee laalee jedhetti gargaarsa hawaasaatiin gammatti hawaasa keenya uummatuma keenyaatiin gargaaramaa jiru. Kalee fi deengaddaa warri
qayyii masqalis waan xiqqoo xiqqoo tokko gargaarsa godhuuf jiran akkalee deemee hubadetti. Hawaasni Oromoo keenyatti argaman lammiilee kanneen dandamachiisuuf waan qabaniin dirmataa jiraachuu kan dubbatu namni kun lammiileen buqqifaman kanneenis gargaarsa taasifametti gammaduun kanneen isaan cinaa dhaabbatan galateeffataniyya. Gama mootummaa wayyaanetiin lammiilee humna waraana isaatiin buqqifaman kanaaf dirmannaan taasifame akka hin jirre gabaafamee jira. Humnoonni raayyaa ittisa mootummaa wayyaanee Harargee lixaa naanneessatti jiraattota tasgabbii dhorkataa jiraachuu akkuma itti fufetti jira. Guyyoota 3 dabran keessa humnoonni kunneen konkolaataa ooraalii 7 gara magaalattiitti akka galfaman maddeen gabaasanii dabalata gabaasa kanaa akka itti isiniif dhiyeessina. Dararaan mootummaa gabroonfataa wayyaanetiin lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru ammas fala argachuu hin dandeenye. Lammiilee gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafatan irratti yakka ajjechaa fi hidhaan mootummaa kanaan uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru kun guyyarraan guyyatti fala dhabee lammiilee biyyattii tasgabbii dhorkachuu irratti argama. Haaluma kanaan humnoonni raayyaa ittisaa mootummaa wayyaanee Harargee lixaa naanneessatti jiraattota tasgabbii dhorkatu akkuma itti fufanitti jiran. Guyyoota 3 dabre keessas humnoonni kunneen konkolaataa ooraalii 7 gara magaalattiitti akka galfamanis jiraattonni OMN'if himan. Kana malees guyyaa har'aa manguddoota biyyaa fi hawaasa walgahii bahaa jechuudhaan dirqama kan itti laatan ta'us himuun namoota walgahii kana irratti hin hirmaatin tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhannaa jechuudhaan hawaasa dinniinaa akka jirantu himame. Jiraataan magaalaa tanaa dabalataan akka dubbatutti humnoonni kunneen walgahii galma bulchiinsa magaalattiitti hawaasa dirqama yaamuudhaan sochiin dargaggootaa dhaabbatu akka qabu kan sochii godhee fi namoota gaafilee mirgaa gaafatan mara tarkaanfii jabaa irratti fudhachuuf akka deeman ibsuun hawaasa aanichaa doorsisaa akka oolan dubbata. Gama biraatiin torbee dabre keessa dargaggoonni walitti qabamuun daandii konkolaataa irra deeman humnoota kanneen reebamanii turuu oduuwwan keenya kan dabran keessatti isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Magaalaan Mi'eessoo yeroo ammaa rakkoo nageenyaa hamaan akka mudattee fi reebicha hamaan dargaggoota magaalattii irratti raawwatamaa akka jirudha jiraattonni kan himan. Biyya dhiibbaan mirga dhala namaa keessatti hammaate Itoophiyaatti lubbuun lammiilee nagaa sababa tokkoon malatti dabraatii jirti. Keessattuu erga labsii yeroo muddamaa irraa jalqabe weerara jabaa hawaasa nagaa irratti banuudhaan shawararkaan akka uumamte beekamaadha. Lammiileen Oromoo shira wayyaanee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaleetiin buqqaafaman magaalaa Adaamaa qubsiifamuun jalqabameeti jira. Lammiilee kanneen irraa abbootiin warraa 474 maatii 2369 qaban dhaabbiidhaan qubsiifamuu danda'amuu maddeen gabaasaniiti jiran. Usmaan Abdulatiif immoo akka itti isiniif dhiyeessa. Deeggarsaa fi bira dhaabbannaan uummanni Oromoo lammiilee isaa shira wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaaleetiin qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamaniif taasisaa jiru keessaa fi alaan itti fufuratti argama. Lammiilee kanneen iddoowwan yeroof keessa qubachiifaman irraa gara dhaabbiidhaan qubsiisuuf hojiileen hojjetamaa jiran haala jalqabbii gaarii ta'een itti deemamaa jiraachuunis ifoome. Haaluma kanaan magaalaa Adaamaa iddoowwan manneen jireenyaa lammiilee kanneeniif itti ijaaramaa jiran hammi tokko waan xumurameef lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqifaman keessa qubsiisuun jalqabame. Manneen jireenyaa magaalaa Adaamaatti qophaa'anitti lammiilee kanneen irraa abbootii warraa 474 kanneen maatii 2369 qaban kan qubsiifamanii jiran tahuu maddeen addeessan. Kuni hojii boonsaa fi seena qabeessa. Hojiileen lammiilee Oromoo dhaabbiidhaan qubsiisuuf hojjetamaa jiran hatattamaan gara goolabaatti fidamanii lammiilee haala ulfaataa keessa jiran damdamachiisuuf ciminaan itti deemamuu qaban yaada jiraattotaati. Magaalaa Adaamaatti deeggarsa uummanni Oromoo lammiilee isaatiif taasisaa jiruun manneen jireenyaa 2000 ijaaruuf kan karoorfame hoggaa ta'u kanarraa 913 ijaarsi isaa xumuramee gara kaayyoo ijaarameefitti dhufaa jiraachuun beekame. Tolee daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu har'aan tanaa isiniif qabnu kanuma fakkaata gamoo ogeessa teeknikaatiin Abdii Jamaali ture ni kennuuf tura.